السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاين كي خسلامة خد الدنيا رجرتن وندينو وبلاين كي خرومودا كان كريستيانا في واقع فتا وندي خيسانو سلاما نخي يخوني رابوكي لفجرتن تسنا دكبو جرجرتو لما ارتست سالي اسامي دا لالشي سودان واري رادو بانو قمنا ديادا انفايت شيرنا غودا ارتست تاجالو هنديسا جرة خجاو خنان غما سغنتاتي ناچينا سالي اسامي دا هندي خيسانو بغا غمدن بهوسي دا امريكان فني جرة ولولتو صبدو دا في قيتو بكا هندر راوان انتاني نمر دوفدو هنداف غور اللاتينا سالي اسامي دا امباسي ايثيوبياتين اوبو اوناتودان سيماتمتي باتي هدادا غما امباسي ايثيوبيا ديما جرتي تنافو هندي خيسان بغا غمدني هجي دلغوتو رجال هربا خاني بوجوجو فرادقني اولولاف كور تنافو هذا لغوتو رجال ديار الله وبركاته وبلاين كي خيسلاما الدنيا رجرتن هندينو وبلاين كي خورمو دا كان كريستيانا في واقع فتا هندي خيسانو سلامن نخي يخوني رابوكي لفجرتن تسنا دكبو جرجرتو ارتست سالي اسامي دا Egypt na Cairo خيستي international airport خيستي دا موسيدا ودوغا نما خانا ليلي راي قلتي دي ما جرتو artist سالي اسامي دا obboleetti teenya jaala qabsoo keenyaa turte waa hedduu wajji dabarsine qabsoo gaarii garagaraa wajji godhaa turre artist Saaliyaa Saamiidhaa miidhamasii namni addunyaa tanarraa hin barbaanne yoo jiraate kan duraa hangaasaadha isiin ni beeyti yaadaan garagara ta'uun miidhama namaa fadhuudhaa jechuudhaa miti artist Saaliyaa Saamiidhaatiif nuti bakkatti waladdataane qabna bakkatti yaanni keenya gargar bee qabna nuti ejjennoon teenya tashanee irra qabnu taaraaraman qabne abadan shaneedhaan haraami jannaan nuti halaal godhuun dandeenyu xawalwallummaa shaneedhaan araaramuudhaa hin qabnu haramu shaneen nu biratti foon karkarrooti maqaa abaa'oo shaneetiin dhaabni deemu hundi nu biratti foon karkarrooti halaal miti nu biratti halaala'uu hin danda'u haraamuma ejjennoota nama maqaa qabnuuf murannoota nama maqaa qabnuuf kutannoota nama maqaa qabnuuf shanee dhukkeerraa kaasaa jirraa jechuu laammaatti bakka isiin jirtu hundatti namoota wajjin wanni wal dhibneefis namoota tokko wajjin amala sani khashaneedhaaf araaramu khashaneedhaaf laafachuu khashaneedhaaf bololu khashaneedhaaf waayechurra wal dhabna malee waan biraa takka biraa qabnu qabnu Saaliyaa Saamiitii fi anaa ol namni wajji nyaate hin jiru obboleettii tiyya artistii Oromoodhaati kabajaan qabaaf ulfinaan qabaaf bakka deemte hundatti tola isii malee hamtuu isii namni hin barbaanne yoo jiraate hangasa Ahmad Ibrahimi tokkicha afran qallo sodaata kan qabu tanarratti bakka deemte hundatti deeggaraa turre dur cinaa dhaabbachaa turre wajji nyaachaa turre wajji qabsaawaa turre adeemsi karaa adda nu baase ni deeggarra hin balaaleeffannu duraan dhaabbannu miidhaa siin feenu immoo miidhamuu siin feenu ganama kana gisee waa'ee isin Egypti irraa hidhamuu dhaga'u hirribaa keetiin dhagayan harabbiin tokkichi gaafa qiyaamaadhaa fuula isaa dhaabbadhu narragaadha Egypt akka deemtu akkuma reefu commander in chief Nazir Ajinuuraa irratti dubbadhetti Asladdiinii fi Reedii Raayin Facebook keessatti ogguun waa'ee Facebook lallaalu arke isaaniiti wanti keetaa qophooynee jirra jau Egypti deemti Egypti qophii qabdi ta'etu ogguusiin arke guyyaa isaanii irratti jechu Facebook isaanii irratti khasanii ala nama qophiin Saaliyaadhaa akka toltuuf barbaadu malee nama qophiin akka raabaddu barbaadu miti Oromoon akkasi nuti hinaaffaan qabnu Oromoon hinaaftu nuti hinaaffaan qabnu Oromoon wanni qabnu yoo jiraate qulqullumminaan waa silaa namni gola dubbatu nuti dirree baanee nama dubbachuudha wanni nuti qabnu hidhamtee kun ganama kana dhaga'u wallahi nin gadde nin rifadhe maal godhu qabaan ta'ettuun na keessa dhufee jechuudha
غربية بالبلو غرا امباسي إثيوبيا كان كندا خيسا جروت بالبلو أكا ستزينة ما كندا تو كوت ستزيني سيدر كاقب دخان وانا نركاقب خان لما ما تدير كمان الرجرة كوماندر إن شيف نزير الرئيفون ترى دبتين ترى بالبلاتي فين ترى فورين أفير سيتي جه فورين أفير سيتي بالبلف community Calgary da to Oromo da bilbile am sakhaif silkin kasan baka saddet mo sagali all bilbilafi tureju bilbilafi tinture akay da batum barbada akka sokondi takaf saliani dam tum barbadon akka sokondi takaf saliana mas mit dam tum barbadu tasum salia da miti naman salia naman akan jib yo jirate nama Oromo da akka mit dam barbadon no midhamu sarra bu'aan harkadun qabu re bakki nuti waladda taane bar namoota gowwaa wajjin tana midhamu namarraa waan nuti harkannutu hin jirre amma immoo ilmaan Oromoo keeysiif yaaddooytan keeysiif cinqattan ka Oromummaadhaaf rakkattan hundinuu baga Rabbii isin gammachiisee yenna Saaliyaan hidhaadhaa baatee jirti amma warra hidhaa ba'uusii tanaa quban qabneetu hidha muusiitiif ololo oofaa ture akkatti isiin hidhaa baate warra quban qabneetu hidha muusiitiif maqaa namaa buusaa ture hirribaa kaaniitu bobocoocoo irraa xaraganiitu bagabbaanii akka haadholee harma luisisuuf hashara dhuguutti hashara dhugaa warra olola oof warra akka haadha haati baraa ayoleen teenya hoggudaan wanni hashara dhuganiif akka harmi coomuufi dhiirti teessee wanni hashara dhuguufi haasoo gootuuf hin jirtu hashara taa'ee warra dhugee olola oofu warra san akka isin baatee nu isinitti nu jira hin beektan quban qabdan hangan takka dafo godha nuti miidhamuu Saaliyaa Saamiidhaa tasa namni hin fudhanne yoo jiraate addunyaa tanarratti hanga Ahmad Ibrahim tasa isin silkiin wal beeytan anqaamaa wal beeyna rakkoo fi balloo hunda keessa wal bira teenye wal cinaa dhaabbanne wal beeyna wajjin nyaanne wal cinaa yaada wal jijjiirrachaa turre akka isin xuriin qeensa jalaa irraa tuqamtuun barbaadu yaadaan adda ba'uun keenya rakkoo miti miidhaa siin fudhadhu roorrifamuu siin fudhadhu cubbuu isinirra deemtuun fudhadhu tanaafi ganama kadallee osoo dubbiin isinii dhaaba'uu tun hin dhufin akka bilbilu jiru akka foreign affairs bilbilu jiru akka bakka adda addaa bilbilu jiru Naziraa Jinuuraa gubbaa wanni ni dubbadhe maqaa san godhaa turreef gabbaanii afaan Oromootiin asirraa waa'ee Saaliyaa warra olola arkanneeti tana irra dhoobnee maqaa balleessinu jee caawuuf warri gabbaanii deebisaniif kophee isaanii keessa seenuudha taati maaliif warra dheengaddaachii antuus torbaan tokko duraas torbaan lama duraas hinaafaan tash gootee wal jaaree deemu jiruu fi warra eega nuti isqeeli kaane booda nu jalaa garagalee isqeel maatu ixaniif bakka irraa ergaman beeyna warri kaan isqeel nuti tuquu maaliif kaan hundi maalirraa kaaniif beeyna nu dhaabsisuu hin danda'an shaneenuu nu dhaabsisne nuti abaawoon baanan guddoon maqaa guddaa saniin deemtu nu dhaabsisuu hin dandeenya waan itti amannerra abbaan fadhe nu dhaabsisuu hin danda'u isaan sanis wanni gabbaanii olola kana ganama kana oofaa turaniif maaliif maqaa hireer kennee tanaan balalaa balleessinu maqaa xureessinu jahu isaaniif deebisaa kan nuufi miti kan dhufne nuti isaaniif deebisaa kan nuudhaafi miti nuti kan dhufne warra nu jaalatu warra nu kabaju warra ulfina nu qabu rabbii tokkicha salaannuuf rabbii tokkicha ibaadaa goonuuf jecha dhugaa ummata keenyatti himuudhaan gad dhufne waan biraatiif miti wanni guddaan ammoo mootummaan teenya ta Itoophiyaadha rabbi haa beeku silkii meeqa Itoophiyaatti akka bilbille warri ni beekaa itti dhiise abaluu baasee abaluu bilbille abaluu jechuun barbaannu wanni guddaan nuti barbaannu Saaliyaa Saamiidhaa hidhaa keessaa ba'uudha umatte mana hidhaa keessaa Saaliyaan nu ba'uudha wanni nuti barbaannu nu baate ambaasaaddarchichi Ijiptiidhaatii fi deetaan isaanii unatuun
warri achitti isii tana qeebalee ammaan tana fuudhee gama mana embaasiitti deemaa jiraniin galatoomaa isinin janna ulfaadhaa isinin janna lammiitu lammiif dhaqqaba oromootu oromoof dhaqqaba ilmaan oromootu oromoof dhaqqaba warri embaasii kaayiroo jirtan ka Itoophiyaadhaa ka dirqama isini kenname fudhattanii ajaja addaa fudhattanii mootummaa kaayiroo wajjin wal dubbattanii bakka silaa shiftaan shaneedhaa saaliyaatti dhabamsiisuu barbaadde bakkatti silaa yaazoo kabbabaa saaliyaatti dhabamsiisuu barbaadde bakkatti diqaalaan nu maleedhaa saaliyaatti dhabamsiisuu barbaadde bakkatti oromoodhaaf nama dalagu itti dhabamsiisanii waan biraa baasuu barbaadan kaayiroo mana hidhaa san keessaa dameetti kaasan keessaa dirree xayyaaraa san keessaa embaasiin Itoophiyaa mootummaan isin arrabsitan shaneen arrabsitu mootummaan ergamtoonni shaneedhaa ka ololan irratti of arrabsu ta'ol waalloonni arrabsan gadeonni arrabsan kanuti cina dhaabbannee sagalee taanee fi dhoorku jirru kun mootummaan kun dhaqee bakka sanii mootummaa wajjin dubbatee hidhaadhaa isii baasuudhaaf mootummaadhaaf galata galchinaa jechuun rabbi taansine tokkoffaa rabbii fi alhamdulillah jenna nuti yaa rabbii keenya baganuu baastee obboleettii teenya hammeenya siin barbaannu miidhama siin barbaannu cunqurfama siin barbaannu baganuu baaste itti aansuudhaan ammoo diqaalootii nu keessa dhalattee osoo dubbii tanaan isin dhabamte barbaaddanii baga kasaartanii jenna jechuudha shiftaa shaneedhaa ka qophii adda addaa biyya san keessa laal waan takka seenarraa as laaluun barbaachisa OMN gaafa qophii achi godhatee harkaa fashaleessan yaa waa irraanfachuu Joar gaafa inni achi dhaqee qophii inni dhaqeef san dhoorkaniiti mootummaa hojii wal dubbatee akka ta'e as deebi'e yaa waa irraanfachuu mana OMN diiganii meeshaa sarafan yaa waa irraanfachuu yaazoo kabbabaadhaa OMN lilmeen adira jeeti lafa san keessa gabe yaa waa irraanfachuu fayyisaa furriifaa qophii isaan qopheeffatan harkaa balleessan yaa waa irraanfachuu joollee meeqa nasiiboofaa ka hireen baatee fi kaanaadaa dhufuu deemu harka balleessan yaa waa irraanfachuu nuti shaneen bar biyyaa kaanayaati gizeenii fi karaa kaanaadaa dhufnu guyyaa nuti yaanu nun beeytu war shariika wajjin mana gallu keessatti boorsaa keenya kan kaayini hangam takka kan nuti shaaxiraanu laali mana gallu keessa huccuutti yaanu oson kaayyatini hoteela huccuu yaanuun kaayyannee mana bullee warra bira bullee bira akkuma nama fatara yaantu yaanee biyya sanii baanee bar nuti gaafa baana Keeniyaadha shaneen silaangaasaa Keeniyaatti hambisti bar joollee bishaan akooyte joollee galgala si hojii qamaa bultee ganama akka nama fatara nyaatu si biraa deemte dhabamtu nuti joollee sani joollee akkas gooneeti warra wajji jiraan nu hunda ribadhiisne warra nu wasaasu nu bira bulu hunda ribadhiisne ganama biraa yaanee bar xayyaara qorree biyyaa baane nuti warra sani sila akka isaaniitiin Keeniyattuu nu hambisan hangam takka Keeniyaan nama hambisaa turan warra gowwaa tokko jira gowwaa wayirraa deebi'uun beeyne ummata gowwaa sammuu isaanii furriidhaatu jira hogguu waan takkarra namaa wal didde waan namni hin qabne kaatee namarra kaayuudhaaf hin jarjarin itti qaanyooyta nuti immoo ambaasaadarunatu gaffinneeti televizhiina irrattis haa ta'u feesbuuka irrattis haa ta'u yoo barbaanne ambaasaaddarticha Egypt gabbaasnee waan isaaliyaan itti hidhamteef waan mootummaa hojii wal dubbatee saaliyaatti baase ummata oromootiif gabbaasii jenna akkasi bishaan isin jala yaasna jechuu hattuu hunda maaliif akkitti rabbiin hattuu fi faradduu nama jibbansaaf maqaa namarra keeystu saaxilu akkana dalagaa rabbiitii bartun anamma gammachuun qaba ganama kanarraa kaanii shiftaan shaneetii fi undercoverin shaneetii fi warri isqeeliif shariikaa warri erge warri marre ergamtoonni kaanii maqaan irra tuuluudhaaf an gammachuun qaba hangangaasaatti sadarkuma sanuu nageessuu isaaniiti alhamdulillah inja karaa rabbiitiin karaa lamataatiin maal inja
يا ربي خي قالني سياقه ونجا إسان ما وساتل وديمتا مالف ambassador والرئيسي دا باز خنا قباز وتينيا نوتي تلفزيون الرد هم نتي تينيا جاب دودا دران سيمنه harki keenya fagoodhaa duraan siimne ambassadorticha isii mana hidhaa dhaqee mootummaa wajji wal dubbatee isii mana hidhaati fuudhee embaasii deemu jiruun kana akkatti hidhaa baastee fi waan isiin itti hidhamte gabbaasii jennaan haa warri imma faradaa oltan ganama kana eessa seentan qabri seentani ummata Oromoo duratti akkamii gabbaa'u teessan mee akkam jettanii dubbachuu teessan yaa warra kalee Jawaar arrabsaa ture يا جنما قلقلا ورا جوار ارتقي ساتره ورا مسنيمي ورا ما انت رجعت جلتن ورا دولو تجرتن اكار ارجيت فكيستني المان ارجي فكيستني ورا جنما كذا دولا جيس جلتن جولي ارجي ولا ما ديبي سودا جولي ارجي ولولشي سودا وليركا سودا غوسا ولولشي سوف وليرديرودا ورا خلي مرتفتني ارسيرن نخاسودا ددبدن isin jala dinne obboleeyyan keenya kaarsirra nu duulchuudhaaf kakaastanii dinne isin jala nuufi obboleeyyan keenya kaarsi obboleeyyan jenne warra nu kaasuu barbaadanii isin jala dinne warra Harargee keessa obboleeyyan biraarra nu kaasuu barbaadanii isin jala dinne warri akka adda addaa nu kadhattanii isin jala dinne mufattanii gabbaatanii Facebook irra wal yaamtanii duula gaggeessitan amma goon ambassadorticha gabbaasnee haasa'e jenneen waa akkatti hidhaa baaste alhamdulillah rabbi maqaa qabnuuf dhugaa maqaa qabnuuf sodaa maqaa qabneef harka waan kana keessaa xiqqollee taatu maqaa qabneef gabbayii dubbadhu akkatti hidhaa baaste gisee jenneen mee qoriitamitti fajjeessu taate ilmaan Oromoo kam dura gabbaatanii dubbachuu teessan eenyu dura gatteessanii haasa'u teessan yaa warra kalee Jawaar akkannitti deemuun arrabsaa turtan qaamanni qabuun arrabsaa turtan haasawni godhuun arrabsaa turtan warri arra deebitanii angaasaatu bakka tana ga'ee jira sadarkaa cabsu qabna gosasaatu tana dhaloota saa tana inni Oromoo qulqulluudha jettanii nu keessa dhalattanii Harargee fakkaattanii Harargee gosaa wal nyaachisuudhaaf Harargee wal dhoysisuudhaaf walirra bobbaasuudhaaf ajandaa godhattanii tanaan dhuftanii bobbaa mee kamitti ilmaan Oromoo dura gabbaatanii dhaabbachuu teessan qaanyii teessan xiqqeenya keessan osoo kaayilii teessaniiti jolle arsiidhaa nu jalaa qabu nuti isaan nu maqaa arsiirraa nu dhaabuu dadhabdaniif jolle arsiidhaa dhalaa fi dhiira arsiidhaa nu jalaa qabuudhaaf jarjaru jirtan jolleen dhaloota arsiidhaa nu jala deemutti hin jirtu nuti isaan jala deemutti hin jirru nuti obbolee jallameen wajji haa jirra isin hin galuusa ani isaan jala deemutti hin jiru isaan na jala deemutti hin jiran nu lachuu wajji haa jirra ani isaanii obboleeyyan isaan na obboleeyyan yaa diqaalaa na keessa dhalatte yaa ka afaan kiyya himattu yaa ka ganda kiyyattii dhalatte yaa ka ganda kiyya himattu yaa ka anaa fi immoo nu dhaloota sikkoomanto ilmaan obboleeyyan kiyya kaarsii fi baalee wal lolchiisuu barbaadu ka kadhattee na dadhabde hundinuu gabbaatee ammaan tana gisee akka waan ani isaan jala deemu waan isaan na jala deemanii fakkeessitee dubbattu hatti xiqqaatu hanga dheerina keetii kan geenye hanga hojjaati dhuyduu san kan misaanne ta'uudhaaf hanga ati haasoytu kan misaanne ta'u wanni nama agarsiisaa maali xiqqeenya keetii jechuudha joolleen arsiidhaa takka tana jala deemtu hin jirtu an obboleessa isaaniitii naa hojji deeman an joollee arsiidhaa obboleeyyan sikkoomandoo tokko jala hin deemu obboleeyyan kiyyaa wajjiin hin deema hamtuu isaanii wajjiin qooddadha gammachuu isaanii wajjin qoodan gaddi isaanii gadda khiyya gammachuu isaanii gammachuu tiyya ati tun maasi gubti ati maqaan untayiniif maqaa Oromummaan qabneef wanni si gubduuf tabiraa takka jirtu wanni waliin nu dha'uu barbaaduuf maqaan khasaaruu barbaannuuf warri tana hojjechaa turtanii khasaartan as deebitanii olola arraantan eegaltanii isinumaa qasaaruu ta'a maaliif humna qabna nuti humna maantana umnatu ambassador jicha Cairo dati fi warra Saaliyaa dhaqee baase OBC OBN irra gabbaati akkatti Saaliyaa baastan himaa jennee himsiisuudhaati qabna nuti humna ni qabna humni teenya immoo Oromoo jaarti malee nama miitu ilma Oromoodhaan miitu hattuu Oromoo keessaan ni miti
amma ka oromo hattu oromoti fiyu hattu dokotte kanu khaysati firrabara ka khijiba oromo khaysa deme khayu hattu oromoti firrabara yarona matakka gingilchatti firra gingilchayan takkana firra gingilchayan nama kana hangi kulkullun qoftin gingilcharratta fu qabu khan dukken gabbu qabti dukken khaysa hunda maqaa dheerateef maqaa gabaabbateef maqaa ganda keenya himateef maqaa afaan oromoo dubbatuuf oromoodha jennee hisaabuun qabnu jechuudha kijiba saati wajjin takkarra qabnaan oromummaan qabu anamma nama arargeedhaa ka qulqulluu oromoo ta'e namuma oromootu hakka fadhetti yaadaan wal jibbu miidhamuu isaan barbaadu nama oromoodhaa kan yaadaan akka fadhe wal jibbu miidhamuu barbaadu carraa beeka qabna arsilaa nama miidhuudhaaf tasuma miidhuun barbaadu maaliin irraa harkadha rabbi irra nagaafachiisa osoo dandeettii qabaadhee miidhuu danda'u maaliif what do I gain wanni ni naan irraa harkadhu maali bu'aan inni waan kana irraa harkadhu maali hin jirtu jechuudha mee maal irraa harkatta hangaasaa isistee maal irraa harkatta saaliyaa isisnee maal irraa harkanna nuti bu'aan nuti irraa harkannu waata maal tana warri godhaa jiru eenyu katee maal akkatan maal rakkoon tun akka jettu joolleen qaamaan bakka san jirtu joolleen amanamtuun akka Asladdiin joolleen amanamtuun akka Reedii joolleen amanamtuun akka Abdii Muktaar joolleen amanamtuun bakka san qaamaan jirtu irraa dubbachuu dandeenya Nasraa faan Fatiyaa Jamaal faan warri Kaayiroo jiru hundi waan mootummaan bakka san jiru irraa arke bakka sanii gabbaanii irraa dubbachuu danda'anii jechuudha san caala embaasii Itoophiyaadhaa ka dhaqee isii tana hidhaadhaa fuudhe akkatti fuusisarraa naasoynu eenyutu embaasii san achitti ergee narraa naasoynu hin barbaannu tanarraa haasoo abbaan fadhee argu hanga nama kana dubbadheetiin jira Naziir irratti embaasii foreign affairs Itoophiyaa ka biyya Kaanaadaadha dubbiseetiin jira foreign affairs Kaanaadaadha akka lammii Kaanaadaatti dubbiseetiin jira maqaasii guutuudhaan beeka waa hunda siitiin beeka guyyaa dhaloota siitiin beeka saaliyaa anaa fi saaliyaa irra namni walitti dhiyaatu tokko hin jiru tokko ammaas nu idduu seenuu hin danda'u isiin ni beeyti maas akkaanan isiin miidhaa isiidhaan fudhanne anillee niin beeka akka isiin miidhaa tiyyan fudhanne wal miidhuudhaaf karooran qabnu warri arraan tana ololaan ceetan kun borunaa fi isiin obboleeyyan dhugaa san taanee deebinee isiin hafuuf teessan moggatte akkam taatan gaafas tanaafu dhugarra dhaabbadhaati haqa haasawa namni hirriibaa biyya Ingiliis keessaa fi biyya Arabaa biyya Ameerikaa biyya biraati Kaanaadaa irraa hirriibuma haatee waan Kaanaadaatti ati maleeykaadha ati ergamaa rabbiiti eenyu ati waan achitti akkami beeyta أنا ما خانادا عرفات مريبا خير الربا خيتما جب بيتو نمي ده بككنا تجي خيتو مريبا كم تندو بد أمبلي كذا وانتان نبوا ربي برا إرجما جبريل نتي مجرا مال إرجما دا إرجما نبي محمد بودن فهمتين أكمل نبيكو دندين وانتك sobarraa ta'uu namaa galaa jechuudha kijibarraa ta'uu namaa galaa jechuudha guddaan I'm very happy obboleettiin teenya saaliyaa isaa miidhaa hidhaa ba'uun alhamdulillah obboleeyyan kiyya Oromoodhaa ka addunyaarra jirtan hundinuu baga Rabbii isin gammachiise yeroo nama dubbadhu daqiiqa 30-40 dura saaliyaan baatee embaasitti ambaasaaddarri Uunatu Faadhaa wajjin deemaa jirti she is released gadhiifamtee jirti jala hordofaa jirra jala yaa'aa jirra waan godhamuu qabu hunda godhaa jirra obboleettii teenya baga Rabbiin hidhaadhaa si baase baga Arabaa harkaa si baase yoo boruuf iftaan keessa qophiisii ka gaggeessuu dandeessu taate ni gaggeessiti akka qophiinsiisan isii milkooytuu fi qophiinsiisan gaggeessitu qaama dhimmi ilaalu kasilaa dhibbarra godhuu dandeenyu jiraannaan lafa jalaa waan dalaynu dalayna tasaal alaamoo guddaan isiin hidhaadhaan ba'uudha
obboleeyyan kiyya Oromoodhaa addunyaa jirtan amata sadeen afran dabre annama sheekotni gizee hidhamee gabbee dubbadhu ilmaan Oromoo gizee gabbaan hidhaman gabbee dubbadhu sanifin irraa dubbachuu jira tasaaliyaa tanallee maqaa wal dhabneef jecha nuusu maqaa yaanni keenya garagara ta'eef jecha nuusu no wanni itti yaanni keenya garagara ta'e waan biraati miidhaan si immoo miidhaatiyya no hijaan hin jirtu tana keessa yaanni keenya garagara waan ta'e waan biraarratti miidhaan isin irratti hidhamte immoo waan biraati sanifu wanni biraa san akka jirtu taateeti miidhaa sii tanarraa hin qeequ jiraafi jechuu tanaafin iyyuu jiraaf tanaafin bilbilaa tureefis embaasii Itoophiyaa ni beeyti foreign affairs in Canada ni beeyti warri biyya keessa jiru khatti bilbilaa turre ni beeyti jechuu networkii jiru bawu qabdiidhaadha ittiin dhiisnu abbaa fadheeyu taanaan oromummaadhaaf dhaabbanne jechuu hogguu waa yaannu kiisha fiirrattii fi akka sammuufitti yaadurraa ol guddachuu danda'u qabnaa jechuu hogguu waa yaannu namaaf hangafeetellee jibbitu miidhaa isaan jaalatiin no yoo hangafeetellee wal dhabde abadan yoo fakkeenyaaf naaf Zaaraa wal dhabne Zaaraa sanyii Oromoodha fakkeenyaaf naaf isii wal dhabne waan irra wal dhabne qabna malee waa hundarra wal hin dhabne waan irra wal dhabne san waan kophaati Zaaraa miidhame hojaan kacee dura gargaaru kacee dura dhaabbatu kacee isii tana cinaa dhaabbatu ta'uu danda'uun qabaan Zaaraan illee fakkeenyaaf fudhachuu jira Zaaraa maqaan kabajaa guddaa isii qabuudhaaf Zaaraan illee saanaa sanyii Oromoo illee hangaasaa miidhame hojaan wanni naaf isii itti wal dhabne waan biraa yoo ta'e illee waan biraa san guduunfiteetuma guduunfaa biraatiin achi keessa hangaasaa miidhaa keessa jira yoo jaan ceetee naa dirmachuutu Oromummaadha waan takkaayecha waan dhibba balleessuu haa dhaabnu waan dhugaan ta'een waan takkaayecha kaanee ololuu haa dhaabnu faayidaa takka hin qabu ittuma qaanyoo yaa deemtan sheeyxaanni dila faradu kanaan azaabaaf qaadhimame malee jannatan fuunfanne rabbi birattu dila kijibu kanaan badhaasni sheeyxaanni nama rabbi irraa arkate azaaba dila kijibu kanaan sheeyxaanni rabbi illee ka jalliste jallisi si wajjiin azaaba seenaa fudhu jee maayirratti diluma sheeyxaanni kijibu kana wanni inni tirfiin inni hirkate guaranteed azaaba sheeyxaanni beekatee jira an azaabaan seena yoo warri akkasitti an oromaan oofee kijibuma oofee akhiratti illee khasaaruu barbaadaa yattanii amala sheeyxaanaa dhaallattanii jiraattan jiraannaan itti oofa isin baasuu isin jennamoo nama birattis ni jibbamtan rabbi biratti illee ni jibbamtan duniyaatti illee ni jibbamtan itti arrabsamtan amma warri ganama kana ololoofu jirtan warra isin deeggarura warra isin arrabsuu dirra guddaadha I'm sure maalif nama itti Oromoon waan hin ante warri ololooftan yoo akkasitti azaaba seenuudhaaf murattanii jiraattan addunyaa irratti illee xiqqaattaniiti akhiraatti illee azaaba seentanii itti oofa yoo kaan ammoo waan takkaayecha waan lama waan sadi tarra wal dhabdanii jecha waan biraata dhugaa taate duran dhaabbatina waan dhugaan ta'in illee namarran kaayina rabbii sodaadha ka isin arku akkaati tirriibaa kaate kasee arku akkaati qindeeffatte kasee arku kasi bilbileesi dammeeyse kasee arku kasi taasee kasee arku rabbi jalaa dhokachuu dandeessu nama jalaa dhokachuu dandeessa ana jalaa dhokachuu ni dandeessa Oromoo jalaa dhokattee gabbaatee waa jechuu ni dandeessa Allah jalaa dhokachuu dandeessa rabbi jala tasuma dhokachuu dandeessa ni beekaa jechuu nuti rabbi qabannee yaa'u jirra namaa miti waan namni hin qabne irran keenya tan namichi qabummaas tasattaruu qabnu ni sattarra akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jeetti wal sattaraata jeetti tasilaa nama garsiisuun hin taane maquma dhooyneeti sattarra tachi alaammoo dhugaa rabbii dubbannaa jechuu rabbii jecha dubbanna oromummaa jecha dubbanna tanaafu warri ololaan gulufaa maqaa adda addaa namaaf buusaa jirtan xiqqoo irraa barnoota fudhadhaa isinin jenna yoo isin galte Oromoon hundi immoo gurra isin itti dhaggeeffattuu fi isin irraa waatti hubattu qabdu gabaabdumatti wanni ni arraan tan irraa haasa'uu dhufe
dilasi gammachuu guddaan qaba obboleettii teenya Saaliyaa Saamiidha artistii teenya ta Oromoodha Saaliyaa Saamiidha ta waan isiin raayyaa irratti godhaa turteef dinqisiifachaa ture fi hojjechaa ture akkanumatti illee tan isiin dhimma walloo irratti hojjettuuf dinqisiifannaa guddaa qabuuf bakka deemte hundatti hamtuun sin arkini wanni irra garaagarummaa nuti qabnu akka jiraattu taataatu ammoo miidhaatee tasumaan fudhannu baga Rabbiin hidhaadhaa si baase dhugaan ta'ee baatu haqni kee bahu warri si miidhuu barbaadu isaaniitu miidhama warri si khasaarsisu barbaadu isaaniitu khasaara shaneen shammattuun shalleen gadhiifamtuun Kaayiroo keessatti ummata Oromoodhaa hiree isaanii harkaa balleessitu sagantaa qophiidhaa harkaa balleessitu ta maallaqa Oromoo hundarraa qaraxa barbaaddu sirraayis qaraxa barbaaddeetuma dhimma kana akka godhanii waan balleessan ijoolleen Oromoodhaa tachi jirtu hundinuu nama qophii qophaa'u hunda balleessu ni beekan nama qophii qophaa'u hunda waan godhaa turan ni beekan akkatti isaan waan kana godhaa jiran hundaa quba qabna warra baratee jiru keessa magaalaa kamii kabiyyatamii mootummaa Kaayirooti hojii dalagu ta'uu ni beeyna isaan kana hundaa suuraadhaa fi fakkeenya isaaniitii fi fakkii isaanii maqaa isaanii guuta'u ganda dhalootaati wajjin sardaa jirra barbaadaa jirra warra silaa shanee wajjin dhaabbatee ajaja shanee fudhatee community keessattis hawaasa keessattis waan adda addaa xalayaa communitytiin baafataa deemee hokkara uumaa jiru eenyufaadhaa ni beeyna maali ni beeyna suuraa isaanii barbaadaa jirra gizee suuraan isaanii nu harka geessee fi fakkiin isaanii nu harka geesse uummata Oromootiif wanni saaxileen jirtu jechuudha wahuma Naayiroobiitti amma 15 dura nurra deemaa tureetu ammaan tana Keeniyattis deemaa maali Ijiptittis deemaa jira wanni addaa ka deemaa jiru hin jiru tanaafu shaneen ni beeyti shaneen amala sii keessa waa hojjetteeti waan sa warra saaxilu gabbaatee isaaniitu hojjeteetti dura amma wanni ganama kanaan arke waaniin arke keessa lallaalee warra shaneedha undercoverii fi khaanis waaniin an arke maali warra undercoverii jira ummata diddiimaa tokko kanum fakkaanne ka Oromoon fakkaanne tokko jira ummata diddiimaa tokko ummata diddiimaa undercoverii shaneedha wanni isaan godhu jira maali shaneen amalarraa maal qabdi waa balleessiteeti abbaa balleessetti qopheessiti dafteen nama dura gabbaatee abbaa kana waa balleessettee oduu gadhiisti maas afaan faanjeessuu jaama nama bocoluu jaama ajandaa ummataa uumuu jaama tooftaa siyaasaa keessaa isa tokko nama wal afaan deebisuu jaama yaada Oromoodhaa bocoluu ifiif badii hojjetti ifiif gatu taaltee nama biraa qopheeffattee nama sanirra dhoobdi keessaa nama kamirra dhoobdi nama akkaan sodaattu hangaasaan shaneen gizee agarte akka reefu Naziir ja'u shaneen oggunu garte gaaddidduu sibbata magaalaa tanatti oggunu garte qofa keessa neeti mataasi ni beeyna addaan akkana laallee beeyna nyaara shanee beeyna nuti magaalaa tanatti ija baasnee laalla ija keessa mata qofa keessa naqan hattoomina isaanii ni beeytaa jechuudha akka shayxaanni gizeenii fi quraana rabbii dubbatan baqatutti hoggunu arkan baqatan ni beekan if beekan ifirra ko amantiin qaban waan hojjetan if beekan waan dalagan if beekan tanaaf waan sana hojjetanii jechuudha tanaaf gabbaanii waan if hojjetan namarra dhooban maaliif nu afaan qabuufi abbaa yakkaan godhan akkamitti isaanii godhe yennee gabbaanee dubbanna tana nu orkuuf gabbaanii dubbatan laal wanni isaan gabbaanii waa dubbataniif abbaa yakkaasi godhanii shakkamaa taata gabbaatee isaanirraa dubbachuudhaaf mirga dhabdaa jechuudha tanaaf gabbaatee shaneen daftee hangaasaa godhe abaluu godhe wanni isiin jettuuf maali shakkamaa keessa si naquuf ati gabbaatee waan dubbachuu deemtu si ugguruudhaaf tun tooftaa shaneedhaati mala shaneedhaati isi tana sirriidhatti beekuu danda'uu qabna isinin jaa obboleettii teenya Saaliyaa Saamiidhaa baga Rabbi si baase hundi keessanuu warri laammaa naa hojii turtan galatooma Saaliyaa Saamiidhaa haala isin irra jirtuu fi maal irra jirtu embaasii Egypt jirtu Kaayiroorraa obbo Unaturraa hordofnee haala jiru isin dhageessisna isin hubachiisna galatooma Rabbi na uume isin uume ka guyyaa qiyaamaadhaa fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha nagaan naa tura assalamu